akkuma argaa jirtan muraad kun kan jiraatu biyya Dubai. Mee itti bilbileeti waliin ilaalla. Aloo, salaam alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Muraad akkami nagaya? Nagaya fayyaa of jirta. Jira galata rabbi. Tole mee Imo VPN nan sinjeesan buuftemi? Ergaan isa buuse Imoon bakka biyyaa sanaan dawwalaa biyyoota adda addaa jechuudha. Akka Dubai kana keessallee haa ta'u haala bareedaadhaan haa ta'u jechuudha. Akkuma ammaa si waliin haa ta'u kana biyyallee akkasumatti bifa qulqullina qabuun haasawaadhaan jira. Gaariidha gaariidha. Akkamiin kukkutu duraan hoo akkam ture Imoon kee? Imoon kiyya duraan rakkachaa turre jechuudha. Akkuma nu kan Dubai keessa jiru hunillee beenuu isin warri Dubai hin jirellee baay'ee beekanii beeknee wallaahi kan naqamaa turre rakkachaa turre jechuudha. Amma garuu baay'ee takka galatoom wallaahi ergaa VPN kana buufadhe booda wallaahi haala bareedaa tokko nan fayyadamaa jira bakka nallee kan naquu bakka akka duraa caalaa ni hojjeta jechuun nan danda'a. Assalaamu alaikum. Hordoftoota obsaatu kunoo akkam jirtu nagaa keessanii. Warroonni biyya Dubai jirtan akkasumaas warroonni biyya isin jirtanitti Imoon gara biyya biraatti bilbiluun isiniif hojachuu dide haala itti isiniif hojachuu danda'uun isinitti agarsiisa. Yeroon viidiyoo adda addaa YouTube channel obsaatu kunoo irratti maxxansu hedduun keessan komentii jalatti naaf barreessitan Imoon keenya biyya nuti jirrurraa gara biyya biraatti bilbiluu nuuf hojachuu didee jira jettanii yeroo naa barreessitaniin arga. Kaleessa warra biyya Dubai jirurratti yaalii godheen Imoon dhibbatti akka hojjatu karaa lamaan argee jira. Karaa lamaan isinitti agarsiisu kana yoo sirritti karaa lamaan kanatti fayyadamtan Imoon keessan dhibbatti isiniif hojjachuu danda'a jechuudha. Karaan tokko karaa isa just VPN kana, karaan inni biraatis Play Store keessan keessa waan sirreessitaniitu jira. Waan sirreessitan kana isinitti agarsiisa. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nu waliin tura. Warroonni har'a gara YouTube channel obsaatu kunoo dhuftan baga nagayaan gara YouTube channel obsaatu kunoo dhuftan. Warroonni hanga har'aatti subscribe hin godhin. Subscribe jee ka diimatee jiru kana yeroo tokkoof tuqaa san booda qastii kana yeroo tokkoof tuqaa gurra lamaan kana kanatti irra baasa. Viidiyoon ani asirratti dabarsu isin hin dabruu jechuudha. Yeroo ani asirratti gadhiise notificationin isiniif dhufaa jechuudha. Tole gara barumsa guyyaa har'aatti dabarra. Warra biyya Dubai jirtan Imoon keessan dhibbatti akka isiniif hojjetu yoo barbaadan viidiyoo kana sirritti hanga xumuraatti dhageeffadhaa. Haalumaan namni godhu kanatti yoo itti fayyadamtan ta'e Imoon keessan dhibbatti isiniif hojjeta. Jalqaba Imoon keessan akka isiniif hojjetu godhuudhaaf maal gootan Play Store keessan irratti yeroo tokkoof tuqtan. San booda bakka harriiqaa sadeen kana dhuftaniiti yeroo tokkoof tuqtan. San booda ol ooftan settings kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof tuqtan. San booda Aptoide Apk kan jedhu kanarratti tuqtan. San booda maal gootan kan jalqabaa over any network kan jedhu kana dabartanii over wifi only kan jedhu kanarratti gootan jechuudha. Erga kanarratti haala kanatti daalachaan gootan dan kan jedhu kanarratti irratti tuqtan. Haala kana erga gootan booda maal gootan Google Chrome keessa galtanii Google Chrome kanarratti maal barreessitan Aptoide Apk jettanii search gootanii jechuudha. San booda isa jalqaba irratti isinii bahu kanarra yeroo tokkoof tuqtan. Haala kanatti isinii dhufa. Aappiin kun waa hedduu hojjechuudhaan isin gargaara. Appilikeeshinoota hojachuu dide hunda akka hojjetu taasisa. Akkasumaas appilikeeshina bakka biraatti Play Store keessatti maallaqaan bitamu Aptoide kana keessatti tolaan argachuu dandeessanii jechuudha. Tole aappii kana liinkii isaa descriptionii viidiyoon amma waraabaa jiru kana jalaan isinii kaa. Tole download bakka jiru kanarratti yeroo tokkoof tuutanii achi booda haala kanatti isinii dhufa. Okay ka jiru kanarratti tuutan yeroo tokkoof. San booda isiniif gabbuu jalqabaa jechuudha. Kunu gisee iskiriin keessan gubbaarraa yeroo tokko kan gad harkiftan haala kanatti isinii dhufa irratti dhooytan.
san booda maal gootanii setting kan jedhu kana xuuxan. Achi booda maal gootanii isa unknown source kan jedhu kana yeroo tokkoof tuqtan. San booda okay gootan. San booda install gabbuufattanii jechuu aappii kana. Maal gootan aappii Aptoide jedhu kana gabbuufattanii Imo isa duraan mobaayila keessan irraa qabdan balleessitanii Imo Aptoide kana keessa buufattanii jechuudha. Imoon Aptoide kana keessa gabbuufattan dhibbaa dhibbatti isiniif hojjetaa jechuudha. Okay, amma nuuf gabbu'ee jira. Kun aappiin isa kana. Aappiin kana erga haala kanatti aappii mobaayila keessan irratti gabbuufattan booda Aptoide kan jedhu kana irratti xuuxan. Yeroo tokkoof irratti xuuxanii san boodaan haala kanatti isinii banama. Escape kan jedhu kana irratti xuuxan. San boodaan haala kanatti iddoo appilikeeshina barbaaddan gabbuufachuu dandeessan isinii fida. Iddoo seerchii kana gama jalaa kana kunoo search kan jedhu kana irratti xuuxan. Maal barreessitan asirratti Imo jettanii Imo search gootanii achi booda Imoon haala kanatti isiniif bahaa jechuudha. Erga Imoon haala kanatti isinii bahee booda Imo filattan. San booda Imo gabbuufattanii jechuudha. Imo isa jalqabaa kana Imo duraan qabnu kana ni balleessina. Imo kana maal gootan Imo isa duraanii kana uninstall gootaniiti balleessitan isa kana. Isa kana erga haala kanatti balleessitaniin booda Imo aappii gabbuufne Aptoide kana keessaa Imo kana gabbuufattanii jechuudha. Irratti dhooytan achi booda okay. Allow gootan. San booda Imoon isiniif gabbuu jalqabaa jechuudha. Imo eessaa buufattan Aptoide kana keessaa gabbuufattanii jechuudha. Karaan inni tokkoffaan kaniin isinitti agarsiisu jiru kana okay. Imoon nuu bu'e. Erga nuu bu'e booda maal nuun jaa? For security your phone is set to block installation of apps. Okay, settings kan jedhu kanarratti xuuxan. Achi booda gabbuutan. Isa unknown sources kan jedhu kana irratti tuqtan achi booda okay gootan. San booda haala kanatti isinii bu'a. Imo gabbuufachuu barbaaddan ija irratti xuuxan install gootanii jechuudha. San booda Imoon haala kanatti mobaayila keessan irratti isiniif bu'uu jalqabaa jechuudha. Okay, Imoon erga haala kanatti open isinin jedhe booda open gootan. San booda Imo isa duraan mobaayila keessan irra jiru san balleessitanii isa kana akka haariyaatti lakkoofsa keessan itti barreessitanii jechuudha. San booda allow kan jedhu kanarratti xuuxan. San booda asirratti akka haariyaatti lakkoofsa keessan itti barreessitan. Tole. San booda lakkoofsa keessan erga itti barreessitan isa biyya kana filattanii biyyan keessa jiru Saudi Arabiyaadha. Erga biyya filattanii lakkoofsa keessan barreessitan booda raayitii kanarratti tuqtan. San booda ello. San booda ello. San booda koodii akka haariyaatti isin gaafata. Fuutanii koodii kunoo koodiin naa dhufee jira. Koodii asitti galchitanii jechuudha. San booda Imoon erga isinii barameen booda deemtanii nama barbaaddaniif bilbiluu dandeessanii jechuudha. Inni karaan tokkoffaan isa kana. Karaan inni lammaffaan app just VPN kan jedhu kana buufattan. Aappii kana eessaa argattan? Play Store irra dhuftanii
just VPN jettanii yoo barreessitan haala kanatti isinii baha install godhattan. Liinkii isaatis descriptionii viidiyoo kana jalaas isiniif hin kaa'a. Aappii kana erga gabbuufattaniin booda yeroo tokkoof irratti tuutanii haala kanatti isinii dhufa. Achi dabarsitan yeroo tokkoof. San booda achi dabarsitan. San booda get started kan jedhu kanarratti tuutan. Haala kanatti isinii dhufa. San booda connect kan jedhu kanarratti tuutan. Achi booda okay kan jedhu kanarratti tuqtan. Haala kanatti erga down total jedhee erga haala kanatti lakkaaween booda isiniif hojjetee jechuudha. Qulfii asirra jiru argitanii? Kunoo VPN is activated by just VPN. Erga haala kanatti qulfiin isinii dhufeen booda maal gootan amma karaa lamaan isin agarsiiseetiin jira. Wanniniin karaa lamaan isin agarsiiseef iddoo tokko tokkotti haala amma Aptoide Apk kanaan gooneen ijoollee Dubai keessa jiran tokko tokkoof karaa kanaan karaa isa tokkoffaa kanaan hojjeta. Iddoo tokko tokkottis karaan inni tokkoffaa kun hin hojjetu isa lammaffaa kan VPN kanaatu hojjetaa jechuudha. Hundaafuu isin karaa lamaan irraa kan isiniif hojjeteen erga gootanii yaaltaniin booda maal gootan amma deemtanii bilbiltan. Amma deemeen nama biyya Dubai keessa jiru irratti bilbilee akka Imoon dhibbatti hojjetu isinitti agarsiisa. Anuma waliin tura. Karaa lamaan isin agarsiise kanaan erga sirreessitaniin booda deemtanii nama barbaaddaniif bilbiluu dandeessanii jechuudha. Amma mee Muraad Alii kanarratti bilbila. Muraad kun kan jiraatu biyya Dubai. Mee isa kanarratti bilbileetiin akka hojjetuuf akka Dubai keessa Imoon hojjetu isinitti agarsiisa. Kun akkuma argaa jirtan Muraad kun kan jiraatu biyya Dubai. Mee itti bilbileeti waliin ilaalla. Aloo, salaam alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Muraad akkami nagaya? Nagaya fayya of jirta. Jira galata rabbi. Tole mee Imo VPN nan siin jeesan buuftame? Ergaan isa buuse Imoon bakka biyyaa sanaan dawwalaa biyyoota adda addaa jechuudha. Akka Dubai kana keessallee haa ta'u haala bareedaadhaan haasawaa jechuudha. Akkuma ammaas waliin haasawaa kana biyyallee akkanumatti bifa qulqullina qabuun haasawaadhaan jira. Gaariidha gaariidha. Akkamiin kukkutu duraan hoo akkam ture Imoon kee? Imoon kiyya duraan rakkachaa turre jechuudha. Akkuma nu kan Dubai keessa jiru hunillee beenu warri Dubai hin jirellee baay'ee beekanii beekee wallahi kan naqamaa turre rakkachaa turre jechuudha. Amma garuu baay'ee akka galatoomne wallahi ergaa VPN kana buufadhe booda wallahi haala bareedaa tokko nan fayyadamaa jira bakka nallee kan naquu bakka akka duraa caalaa ni hojjete jechuun nan danda'a. Gaariidha gaariidha hedduu bareedaadha baga isiniif hojjete hordoftoota obsaatu kunootiif viidiyoo kanaas ni maxxansa akkasii hayyee ulfaadhu nagaan naaf ture Muraad keenya. Hayyee baay'ee kan galatoomne biroo. Hayyee nagaatti. Kunoo hordoftootan kiyyaa akkuma argaa jirtan Dubai keessa jira Muraad kuni kunoo sagalee isaa bifa qulqullina taheen dhagahaa turtanii. Haala karaa lamaan isinitti agarsiise kanaan yoo kan fayyadamtan taate Imoon keessan rakkoo tokko malee dhibbatti isiniif hojjechuu danda'a jechuudha. Viidiyoo kana laayikii, sheer warroota gartee Imoon hojjechuu dideef warra Imoon rakkise hundaan bira akkanaaf geessan abdiin qaba. Viidiyoo YouTube irratti laayikii godhuu hin dagatina. Warroota biyya Dubai keessa jirtanii fi akkasumaas warroota biyya isin keessa jirtan keessatti Imoon isiniif hojjechuu dide karaa lamaan amma isinitti agarsiise kanaan yoo fayyadamtan rakkoo tokko malee dhibbatti isiniif hojjeta. Kana duraas haala Imo bifa qulqullinaan firii kool United Arab Imaaraat fi biyyoota hunda keessatti fayyadamuu dandeessan jee viidiyoo tokko isiniif maxxanseetiin ture. Viidiyoo kanarratti hedduun keessan akka isiniif hojjetee jiru komentii jalatti naaf barreessaa turtan. Sabboontuun sabaa kun maal jetti? Uffee obsiyyee rabbiin beekumsa kana caalu siif haalaatu. Sirritti naaf hojjeteera Imoon Dubai nuuf jiraadhu waggaa kuma. Jazaa kee jannatul fardoosiin. Akiratti immoo
akiratti duniyatti immoo bilisummaa haa ta'u aamin jedhe. Okay. Samiira maal jetti galatoomi nuuf jiraadhu badaa nu rakkisaa ture garuu pilaayistoor koonaa buusuu dide furmaata isaa nutti himi. Okay. Zaytuunaan maal jetti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu obsaa baay'ee galatoomi sabboona oromoo sirrimatti dalaga hootispoootiin galatoomi. Okay. Viidiyoo kanarratti hedduun keessan akka isiniif hojjetaa ture natti himtanii turtanii garuu namoota tokkoof hin hojjetu. Maaliif iddoo tokkotti hin hojjetu natti fakkaata. Iddoo tokkotti garuu ni hojjeta. Okay, kunis maal jee obsa waan nan galleetu jira. VPN buufadhee connect yoon godhe namni ani buufadhu hoo sunis laazima connect gochuu qaba. Lakki namni maal wanti hubachuu qabdan VPN isin warra Dubai jiruutu connect godha malee warri isin bilbiltaniif kan biyya biraa jiru connect godhuun qabu. Gaafii nama kanarratti hin deebise. Viidiyoo kana irra deebi'ee wanti ana har'a isiniif waraabeef haalli amma itti ji'a darbe isin barsiise kuni iddoo tokkotti Dubai keessa ni hojjeta. Garuu iddoo tokkotti hin hojjetu. Warra hin hojjenneef viidiyoon har'a isiniif dabarse kana daawwadhaa haalan amma isin agarsiise kanaan isa karaa kanaan jechuudha. Karaa Aptoide fi just VPN kanaan dhibbatti ni hojjetaa jechuudha. Hordoftoottan kiyya akkuma kana dura na jajjabeessaa turtan hamilee natti horaa turtan viidiyoolee kiyya hunda bakka laayikii kana xuuxanii laayikii godhuu hin dagatina. Isin laayikii godhuun keessan wanta isinirraa hir'isuu hin qabu. Garuu anaaf bu'aa guddaa qaba hamilee natti horaa fuulduraaf wanta gaggaarii jabaadhee akkanatti fufu na taasisa. Viidiyoo kiyya hunda laayikii godhuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniifis sheer waliif godhaa. Barumsa bira waliin hanga walitti deebinu nagayaan naaf tura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.